rimti jechuun ibsa baase keessatti eereera. Qaamoleen mari'atan lamaan qabxiilee irratti waliigaltee irra gahuu dadhabanii fi qabxiilee marii kun maal akka ta'an bal'inaan waan ibsanii hin qabani. Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkeewwan walitti bu'iinsi kun itti hammaate keessa jiraatan mariin kun bu'aa malee xumuramuu isaatti rifachuu isaanii ibsanii jiru. Obbo Guddinaa Fufaa jiraataa godina Qeellam Wallaggaati. Haalli uumame uummata biratti illee hawaasummaa biratti rifaatu hamaa uume uummanni Oromoo naannoo kana jiru qonnaan bulaa fi namni hundumtuu araara kanatti abdii itti godhatee abdii guutuudhaan namni hundumtuu eeggachaa ture. Walxixxaan uumamuu isaatti nama hundumaa keessatti rifaatuudhaaf naasuu guddaadha kan uumame. Mariin marsaa lammataa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifame bu'aa malee xumuramuu isaatiin kan rifatan jiraattonni mariin marsaa sadaffaa itti akka uffamuuf tattaafatamuu qaba jechuun dhaamaniiru. Obbo Faayisaa Kafanii jiraataa godina Shawaa Kaabaati. Gabaasa fi ibsa kaleessa isaan lamaanuu kennan sana waliigaluu dadhabnee sana osoo hin taane qaamni lamaan iyyuu kan isaan giddu galeessa godhatanii deemaa jiran uummata galma qabsoo isaanii faayidaa fi dantaa uummataa himatu waan ta'eef sanaafis yoo sana taate immoo garaagarummaa ilaalcha siyaasaa isaanii walii obsanii uummata jidduu isaaniitti dhumaa jiru kana hiree uummataa balaa isaan wal waraanaa jiranii fi jireenya uummataa yaalaa badaa jiru kana laalanii ammallee irra deebi'anii akka of laalanii gara mariitti dhufanii waan kana gara araaraatiin xumuran isaan kadhannaa jechuudha. Jiraataa godina Gujii aanaa Wadaraa kan ta'an obbo Galgaloo Halaakee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo uummataaf dursa kennuu qabu jechuun yaada isaanii ibsaniiru. Manni kun yoo dhimmi kun ariifatee kan furamne ta'e dhiibbaa cimaa isa ga'a. Baay'een marsa sadaffaa akka calqabamu yaanicha nu godhuu qabnu baay'ee ariifatee akka nagaan bu'u baay'een kattaafiin cimaan godhamuu qaba. Daarektarri olaanaa IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo ibsa karaa dubbii himaa isaaniitiin kennaniin garaagarummaa hafe furuuf qaamonni wal waraanaa jiran lamaan marii marsaa haaraa akka jalqaban abdiin qabaa jechuudhaan ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ji'oota muraasaan dura ibsa gabaasa waggaa dhiyeesse keessatti naannoo Oromiyaa keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Kaabaa, Qeellam Wallaggaa, godina Iluu Abbaaboor, godina Buunoo Beddellee, Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, godina Arsii Lixaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin lubbuun namootaa darbaa qabeenyi barbadaa'aa jiraachuu ibsee xiyyeeffannoo barbaada jechuun dhaamuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Hayya hordoftoota keenya immoo gara qophii torbaniitti darbina dirree dimookiraasiiti nu wajjiniin tura. Dirreen dimookiraasiiti waa'ee dhimma nageenyaa kanarratti xiyyeeffata. Mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waldhabdee jiru hiikuudhaaf Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti marii marsaa lammaffaa taasifame waliigaltee osoo irra hin ga'iin xumuramuun isaa gareewwan lamaan iyyuu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti maalirratti akka jarri wal dhaban ilaalchisee Mitikkuu Fiqaaduu hayyoota lama wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanee isinii dhiyaata. Mootummaan Itoophiyaa karaa ministeera kominikeeshinii isaa fi waraanni bilisummaa Oromoo karaa toora miidiyaa hawaasaan ibsa mataan baasan keessatti mariin karaa nagaa waldhabdee isaan gidduu jiru furuu marsaan lammaffaas akkuma isa marsaa tokkoffaa waliigaltee osoo hin ga'amiin xumurameeraa jedhaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa ibsi qaamolee lamaaniinuu ba'e uummata nagaa barbaaduu fi abdiin eeggataa ture kan rifaasisedha jechuun ibsu. Waan ibsa gamni lamaanuu baase isaantu beekaa kun deebii siyaasaa gamni lamaan waliif deebisu ta'uu danda'a. Garuu ibsi kaleessa ba'e gamni lamaanuu walii galtee malee xumurame yoo jedhu gadda guddaatu uummatatti dhaga'ame. Anis akka bakka bu'aatti akka nama tokkotti gadda guddaatu natti dhaga'ame. Maaliif gaddi kun kan natti dhaga'amu rakkinni uummataa waggoota 5 kana keessa ture ammas itti haafufu akka jechuuti. Anaaf hiikni isaa ibsi duras ba'ee ibsi ammas ba'ee ibsi kun uummata lubbuun baraaru yoo ta'e ibsi gama lamaaniyyuu anaaf hiikaa aganatti hin qabu. Ibsa ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baase keessatti waraanni bilisummaa Oromoo marii kanarratti qabxiiwwan ijoo madaala hin kaasnee fi gaaffiiwwan waggoota 60moota dura kan uummanni Oromoos ta'e saboonni biroo Itoophiyaa keessaa deebiitti argatan qabatee dhiyaatee jedha. Gaaffiiwwan kunneen maal faa ta'uu danda'u jechuun gaaffii kan dhiyeessineef Dr. Ittaanaa Habtee Yuunivarsiitii Miyaamii kan Yuunaayitid Steetsitti argamurraa
akkas jechuun deebisuun eegalu. Akkanaa galutti wanti biltsiginnaan jecha kanaan ibsuu barbaade gaaffiin sabootaa guutummaadhaan guutuutti deebi'eera. Gaaffii Oromootii fi Oromummaa jedhamu fudhatama hin qabu. Kana dhiyeessuun keessanii sirrii mitii kan jedhudha ergaansa. Achuma ibsa karaa mootummaa Itoophiyaa kennameen qaamni marii kanarratti hirmaate mootummaan isa baatee aangoo mootummaarra akka isa kaa'u fedhii qabaa jala. Kun maal ibsuu isaatii gaaffii jedhu keessummoota koo lamaan gaafadhee yommuu deebisan gargaaraa Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa. Ijoon dubbii irratti mari'anne 1, 2, 3, 4 kana ture. Kanarratti walii galleerraa kanarratti walii hin galle jedhanii gamni lamaanuu uummataaf marsaa jalqabaattis hin ibsine marsaa lammaffaattis hin ibsine akkanumatti namni haa dubbata malee duuchaadha ammayyuu taanaan ibsi gama lamaaniinuu bahe waan ta'eef ani ibsarratti yaada kennuu ni ulfaata ibsa ifaa miti. Dooktar Ittaanaa Habtee immoo haalattaa nuun ibsu. Maal jechuu akka isaan barbaadan isaanumatu beeka garuu aangoo hiruu hin barbaannuudha. Wanti kana keessaa mul'atu. Silumayyuu murteeffatee manaa ba'ee jechuudha. Harka kennadhaa yookaan immoo hin barbaannu kan jedhurra. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase keessatti immoo rakkoo Oromiyaa keessaaf bulchiinsa jijjiirama hiika qabu fiduu fedhuun marii kanarratti akka hirmaate ibse gama mootummaa Itoophiyaan garuu rakkoolee jiran furuurra akkuma yeroo kaanii hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo to'achuu irratti fuulleffatee jala. Ibsa kanarraa mariin isaan gidduu ture maal akka ta'e hubachuu dandeenyaa kan jedhaman Dooktar Ittaanaan. Jarri kun kan isaan barbaadanii warri hooggantoota waraana bilisummaa Oromoodhaa dhuunfaadhaan wanta barbaadan godhamee fi gaaffii uummataa isa jedhan kana hunda isaa lafa kaa'anii qawwee hiikkatanii akka isaan waan hundumaatti dhiisanii manatti galanidha. Ibsa isaaniirraa kan mul'ate. Rakkoo kana bifa hiika qabuun Oromiyaa keessatti furu jechuun mootummaa ce'umsaa kan dhimma hiree ofii murteeffannaa Oromootiin haala mijeessu dhaabuu jechuudha. Kanaaf akkanaa galu. Gargaaraan Piroofeesaraa Buzaayyoo Daggafaa immoo gama isaaniin yommuu deebisan akkas jedhu. Isa kana ajajootuma waraanaa sanatu waan jechuu barbaadan waan gaafatan isaantu beeka warra waltajjii sanarra ture. Amma anaaf ibsi ansaanis ibsi ani lammaffaa bahe kunis anaaf hiikan qabu innis ani xiyyeeffannoo guddaan uummanni nagaa argachuu qabaa malee ibsa 3, 4 baasan ibsa 5 baasan lamaanuu afaan Ingiliziin baasan Amaarinyaan baasan afaan Oromoon baasan ibsi isaan babaasan uummataaf nagaa fiduu hin dandeenye waan ta'eef ibsi gama lamaan isaaniiyyuu anaaf ifaa miti walumaa galatti. Ibsi qaamolee lamaanii yommuu ilaalamu walumaa galatti jedhu Dooktar Ittaanaan. Ibsi waraana bilisummaa Oromoo amma kaa'ee fi ibsi waajjirri kominikeeshinii lafa kaa'e waaqaaf lafa. Maaliif inni kan waraana bilisummaa Oromoodha dugda duubatti deebi'ee of qabuudhaan qooqa nagaa fayyadamuudhaan kan inni dubbate. Kan sirna sanaadhaa garuu lolaan kan guutamedha. Amma fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo wanti inni jedhaa jiru jaarmiyaaleen kun adeemsa keessa ijaaramuu danda'u jedheen amanaa jedha. Kana jechuun har'a ammaaf ammatti jaarmiyaaleen kun dhalatan malee homaayyuu hin fudhadhuu hin jennee jechuudha hiikisa. Garagarummaa ibsa kanarraa mataasaa ilaalte eenyu akka waliigalteen kun fashalu taasise uummanni murteessuu danda'a ifa galaadhaas. Qaamoleen lamaanuu marii marsaa lamaaniin taasisaa turan irratti waliigaltee irra ga'uu hin dandeenye. Ibsa gama mootummaan ba'e keessatti immoo mootummaan seeraa fi heera kabachiisuu cimseen itti fufaa jaleera. Kanatti aanee maaltu dhufuuf deema kan jedhuuf keessummoonni koo lamaan wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu. Erga waliin gallee marsaa lammaffaatti maaltu ta'uu qabaa akka uummataatti akka bakka bu'aatanis kanan jedhu mariin Taanzaaniyaa marsaa 3ffaan ammas qaamolee kana dura tumsaniin utuu hin turiin biyya Taanzaaniyaas haa ta'u bakka biraattis haa ta'u deebi'ee marsaa 3ffaan gaggeeffamee gadadoon dhiphinni gaddi kun Oromoorraa dhaabachuu qaba. Kana booda wanta dhufuudhaaf jiru baay'ee ofitti amanamummaa guddaadhaan dubbachuun hin danda'amu garuu lolli itti fufuunsaa beekama. Uummanni keenya lola kana gidduutti rakkataa jiru. Rakkinni kun itti fufaa jechuudha. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Marii marsaa lammaffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameef haala mijeessuun kan himameef IGAD ibsa baaseen qaamolee kana keessatti hirmaatan galateeffate dhimmoota waliigaltee isaan dhorke irratti ammas marii marsaa biraa akka taa'uu qaban gaafateera. Qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaan galateeffadha.